yeroo dubbattu qulqulluu fakkeessita. Yeroo haasoftu nama qulqulluu nama amantii nama cimaa fakkeessita. Garuu seenaa kee background kee gaafan qoradhu baay'ee fokkisa. Waan fokkisaa waan bada. Qaamoleen biyya kana geggeessitan yoo jiraattan ijoollee kana seeratti dhiyeessaa. Akkasumas ijoolleen magaalaa Amboo keessa jirtan gurmaa'a. Hattoota kana dhaggeeffadhaa. Hattoota kana jechuun namoota nama saamaa jiran. Amma ammaatti diichii keessatti yoo xinnaate nama 3 qalanii jiru. Dubartii abbaan manaa bira jiru halkan sa'aatii 5 keessaa biraa fuudhanii gudeedanii halkan sa'aatii 9tti deebisanii jiru. Hundi isaa teelegraamiidhaan jira viidiyoon isaa. Qaamoleen seeraa mootummaa keenya bira dhaabbattanii jirtanis kaabinoota Amboo magaalaa Amboo seeratti dhiyeessaa. Allaqe. Viidiyoo qabatamaatu jira. Oduudhaan miti. Seeratti dhiyeessaa jechaan. Seeratti hin dhiyeessitan taanaan rakkoodhaa jechaan. Rakkoo isin mudatuuf baay'ee rakkisaa. Isinitti himaan. Kaabinoonni magaalaa sana keessa jiran ijoollee kana faana hojjechaa turan ragaatu jira. Dubartiin gudeedamaa jirti. Ijoolleen baajaajii hojjettu ATM paaswoordii duukaa harkaa fuudhanii turan. Akka ittiin dhiiga namaa tuutaa turan mattaawoqiyaa magaalaa Amboo deninnatii jedhamee kan itti mallatteeffame qabu ijoolleen kun mattaawoqiyaa. Akkasittiin uummata siqaa'ee agarsiisaa jiru waggaa 5. Ijoollee kana seeratti hin dhiyeessitan taanaan isumti mataan keessan iyyuu rakkoo qabdu jecha. Gaan daawwattoota keenya akkuma as fuulduratti dhageessanii dareen 120 kan jedhamu akkasumas illee hoogganaa Kaasayeen kan jedhamuun uummata nagaa uummata hiyyeessa magaalaa Amboo akka rakkisaa jiranii fi akkasumas illee saamichallee kan gaggeessaa jiranidha jechuudha. Egaan akkuma beekamu warroonni saamicha gaggeessan kun illee akkuma beekamu kantiibaa magaalattii wajjin illee akka hidhata qaban illee wantoonni garaagaraa ni mul'isu jechuudha. Isa malees egaa daawwattoota keenya kanaan dura sooshaal miidiyaa kanarratti amantii garaagaraadhaan gaggeessuudhaan illee kan beekamu yeroo ammaa kana isa keessatti illee gahee qaba kan jechaa jiranii maqaan isaa Diinaa ol qabataa kan jedhamu kanaan dura wantoota amantii kanarratti illee kan sooshaal miidiyaa kanarratti beekamu akkasumas illee qeeqaa fi garaagaraa illee faarsaa garaagaraatti yoo isaan wanti qabatanii dhufan illee kan tajaajilaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana achi keessatti illee dhokatee hirmaachaa jira jechaa jiru. Isas dhaggeeffadha. Qaccam jecha gagam jenneen immoo Diinaa ol qabata. Baay'een si jajaa ture. Baay'een si kabajaa ture. Hamman si jajammoo si tuffadhu. Yeroo dubbattu qulqulluu fakkeessita. Yeroo haasoftu nama qulqulluu nama amantii nama cimaa fakkeessita. Garuu seenaa kee background kee gaafan qoradhu baay'ee fokkisa. Waan fokkisaa waan bada hojjetta. Siini maali garuu? Maal sii godha? Maal sii godhami? Nama warra maafiyaa matoo hayyaa wajjin deemtanii waan beeqa gootan. Halkan shugguxii qabattee baatee namas faraarroo. Kun jennummaa kee dhiirummaa kee agarsiisaa gurba. Hin mul'isaa kun dhiirummaa kee. Nama saamuun namas faraarroo dhiirummaa mul'isaa. Maal sii godha uummata kee akka kanatti yeroo darartu warra waan badee duuka warra hattuu duuka. Miidiyaa gubbaarratti ol baatee yeroo qaccam jettee maraattu ofii nama qulqulluuf gooteedha. Ofii nama waa'ee tokko mudaa tokko hin qabne xurii waa'ee tokkotti hin buune of gootee haasofta. Dhugaa soban qabu. Garuu waan ati gochaa jirtu kun sirrii miti. Irraa of eeggadhaa uummati. Qabamtee taatis soba tokko hin qabu. Hamma guyyaa kaleessaatti Diinaa ol qabataa kana keessaan qabu jedhanii namatti falma. Garuu waan tokko yeroo keessa dhageenyu waa'ee fokkisa. Ani yerooti Qananiisaa wajjin suuraa kaatanii postotamaa ture. Namni wal nama wajjin suuraa kaa'uu danda'a jedheen morma. Hamma garuu jira. Harka 100 jara jamaa kana jamaa maafiyaa kana wajjin jirta. Kanuma in argitu hunda keessanii waan isin taatan. Isin bira ga'e guyyaa isaatu guyyaa waaqayyootu ga'e guyyaa waaqayyootu isin irratti ga'e waan gootan hin qabdan lafa lixxan hin qabdan kanaan booda hunda kee dhumeera bakka. Isa dhumeera isinii guyyaa waaqayyoo ga'e.
Lemu nama faamu jira. Qacam jette tajaajiltoota saaxileetti raajota himu waldaa himu minam jette isa achas baatee nutti haasoftu amma kaasee gurri koos irraa dhagahuun barbaadu. Kanaan booda immoo isaan dhagahuun barbaadu. Dura of qulleessi, dura of sirreessi, dura namummaa keessa dhugaa qabaadduuti uummata achas bahi sooshaal miidiyaa irra dhaabatanii dubbii sooshaal miidiyaatti ba'anii viidiyoo kaameraa of dura kaanii ta'anii haasa'an miti dubbiin. Uummata burjaajessina, uummata ofitti rakkatee jiru. Uummata qaala'insi jireenyaa olii gadee jiru. Uummata haalli jireenyaa akka tokko godhee jiru. Uummata irratti aangoo keessa hin agarsiisina. Viidiyoo kana share godha. Namoonni hundumaa biraan ga'a. Qabatamaatti wanta kana keessa akkati jirtu adda baafanneera. Kanaan booda nu shawwaduu hin dandeessu, nu goyyomsuu hin dandeessu. Egaa daawwattoota keenya akkuma as fuulduratti dhageessanii namoonni illee qeeqa garaagaraallee kanaan dura illee akkasiin ce'ina jedhanii akka dubbachaa jiranidha. Isa malees immoo akkuma beekamuudha. Innis akkas zim jedhee cal jedhee hin teenye karaa toora feesbuukii wantoota muraasa illee gadhiisee jira. Akka achirraa jedhutti toora feesbuukii irratti akka barreesseeni akkas jedha maxxansi kun deebi'oo siif ni ta'a jedheen kan barreesseedha kana booda deebii siin kennu asii gadi dubbifadhu akka jedhutu maxxansi koo kun deebii siif ni ta'a jedheen kan kana barreesse kana booda deebii siin kennu jedhee illee jalqaba jechuudha akka inni jedhetti gaa akka jedhetti gaa holola sobaan waan ragaa hin qabnetti suuraa namaa dabaluun gaariidha jettanii taanaan jabaadha namnis seerris herris ragaa barbaada suuruma koo baattanii oliif gadi kaattu malee ragaa qulqulluu nama miidhuu koo sammuu koo akkuma suuraa baattanii keettan ragaa qulqulluu maxxansanii gadi baasaa isuma ragaa viidiyoodhaan qabatanii jabaadha malee qaama namaa tumeef itti gaafatamummaa hin fudhadhu jedheellee akkasumas illee wantoota hedduullee barreessee jiru jechuudha. Isinillee gara toora feesbuukii isaadhaan galtanii ilaaluu dandeessu wantoota dheeraallee maxxansa dheeraa gadi maxxansee jira jechuudha. Akka inni achirratti dubbatanii gabaabsee yoon dubbadde wanticha keessatti ragaa utuu anan argin utuu ragaa viidiyoo yookaan ragaa suuraa koo isa bukkeetti argitaniif malee ragaa suuraa koo nama miidhuu koo akkasumas illee wantoota garaagaraa amman arginetti ani keessan qabu seerris illee na gaafachuu hin danda'u nama miidhuu koo tun arganitti olola sobaallee hin dhiyeessinaa jedhee innis illee gama isaadhaan taphatee jira jechuudha. Egaan isinimmoo maal jettu wanta kanarratti deeggartu moo akkasumas illee wanti kun soba moo namichi kun keessatti hirmaateera jettu yaada keessan immoo koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutu immoo gama kiyyaa nagaatti.